Egaa daawwattoota Waaqayyoon garummaa namaan balleessini, dhugaa namaan balleessini, mucayyoo kan information hin taane taasifamaa jira. Amma muluu abbaa manaarrattis fudhatamaa jira jechuudha. Karaa Facebookis la kan haasa'amu kan isiniin jedhu hatta TikTok marrallee shut screen godhatanii baay'ee jechuudha. Ijoolleen bebbeekan hiriyoota ta'uu maal akka ta'e dubarri baay'een barreessaa jiru jechuudha. Jaalala jedhee hamma sirbu kan jedhamu jira. Maaf dura jaalalaaf hin jiraatinii? Maaliif inni sirba kana kan sirbu maaf dura isheedhaaf hin jiraanne isa jedhamudha. Duraan jala dhumte duraan jala har'a yoom duute ati kan jedhu guute komantiin jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. Posti kan godhan barreessanii ijoolleen jechuudha. Lamaan isaanii ijoolleen dileet godhan akkas godhan jechuudha. Namoonni tokko immoo amma kadeessa TikTok irratti ijoolleen haasa'aa turan, ijoolleen hin beeknaa, ishii beeknaa minaan jedhanii akka kanaa nuti ishee beeknaa walitti bu'iinsi jira. Tokkoffaa inni daa'ima dubara hin qaba. Ani daa'ima ilmoo nan godhadha jennaanii hin jedhee. Sinii galee kanarratti walii galuu hin dandeenye. Lammaffaa cidha godhannas jennaanii hin jedhee. Yeroo baay'ee immoo komantii dubarri tokko immoo kan haasofte TikTok dhumarratti jechuudha. Sirriittan beekaa, nan beekaa, natti haasoftee natti mattee kan jettu jechuudha. Lolli mana keessa hin jiraatti. Lolli mana keessa hin jira. Walitti bu'iinsi gisee baay'ee hin jira. Naaf barreessitii nan barreessaa fi nan haasa'aa natti haasoftii jedhame amma walumaa galattuu isaa jechuudha. Caalattuu surumaa isa duraan of darbattee ishee tofajjeeftee an erga hajjeesee gada'ee inni mataa isaatiin kan jedhan illee jira. Obboleettiinis bira bulte immoo kan jedhan jira. Obboleettii bira hajjeesee gada'uusaa isaanuu boru wal sheema'u Kiristoos biratti Waaqa biratti surumaayyoo ofiin buune. For example yaa ijoollee waa tokko sitti hima. Namni dura of ajjeese namni bu'e sun hin dhiiga lafatti. Namni dura mana keessatti du'e immoo hin dhiigu reeffi gadi ha'ame sun. Kana bara hin waraanama yookiin hin caba foloqo lama malee hin dhiigu jechuudha. Maaliif qorreera wanti hundi akkamitti dhiiga? Yoo manatti ajjeesanii gadi ha'an. Amma kan jedhamu suruma caalatti immoo ajjeesaniituma dura manatti gada'ee mana jira hin ashinduutu. Namni akkamitti dhuguma anamma Kiristoosin nan beeka nama fayyisaan nan saaqina biraa bahu yoomu bir qalaalii ofii eeguun jechuun waan akkanaatti otoo hin taane ginumaa namni akkamitti nama biraan naa ka'u saasaa galitti kaate jedhame saasaa galitti naa kaatu sana maa kaati hin dhaggeeffatu jechuun bargeexa namni erga ufa'ee ila nama uffanni sutu ganaa kotota malee namni ufa'u yeroo itti fudhatu ergi caanii jedhama yaadama bargeexa turuu danda'a erga ishiin ufaatee ka'uu danda'a. Dammoo wajjin ka'ee dhaabata jechuunis hin danda'amu. Garuu amaloota akkasiis duraan hin qabdi haariidhaanii haarii baay'eetu jira. Hiriyoota irraallee daangessee jira. Akka fedha garaa isheetitti hojjechaa jirtu beekaa miidiyaa fakkeessitee jiraatti malee baay'ee miidhee jira jedhan. Kanaaf har'a to'atamee gaannee iddoo seeraa jira. Awwaala irratti mul'anne awwaalli reeffi gara obboleetti deemee gara sulultaati. Akkasii amma murtoon surumaa jechuun karaa seeraatiin qabamee hidhameetuma jira. Yeroo qorannoo namarra ga'utti karaa namaatu namni isa biraa dhiphinaan du'e tokko dhugaadhaatti gaafatama kana bara. Anamma fakkeenya mana kana keessatti gaa'ila keessa hin jira. Namaan kooti jedhee of bukkee qabu biraan jira. Of hudhuun koo, of ajjeesuun koo, of balleessuun koo tokko itti gaafatamummaa qaba inni jechuudha. Jira beeka rakkina koo kan inni ittiin of ajjeesu yookiin ittiin of balleesse jechuudha. Ofirratti murtoo fudhadhe jechuudha. Akkamitti namni tokko sin bukkeedhaan wallaala. Dhiphina kee himuu danda'a jechuudha bakka. Yoollee akka ajjeeftee dhiisa himuu danda'a dirqama isaa himuu qaba jechuudha. Maali akka ajjeefte? Otoo ittiin himeen atoo mari'atiin abbaa manaatiin haala of ajjeeftu. Mucayyoon kuni jechuudha. Ganaadha jarri kun sinsinneetti baay'ee nama wajjin turee miti hirimmaadhaan isa jedhu malee ciinillee ganaa jaafuriin boodanni jedhu jira jaaboodas kan jedhu jira isaan kan murteessan qophaa namni kanaa sa'u qophaa rakkoon qabu. Garuu mana kee keessatti nama yaada sheernaa godhattu nama dhiphina koo irra ta'ettu nama waliin hin jiraadha hunduma garaa dhoksaa koon isatu beeka jedhu tokko biraa ka'ee of balleessuun
utoonni hin beekneetu kuni ta'e jechuun hin danda'amu. Beeka rakkinicha. Kanaaf rakkinicha himuu qaba. Ifuma ifa saba kanatu jira. Kanaaf of ajjeefte too jedhee gaariidha yookiin dhoksuurra jechuudha. Yoo ofiin goone ta'e jechuudha. Caalatti immoo namni kan dubbatu sababa isaati. Dhugaadha. Bira jira hoo hirkoo ishiiti hoo hiriyaa garaatti irratti hoo itti irratti hoo akkamitti yaada sana hin furre gara tokkotti ni qabne. Yoo nagaan jiraate ta'e. Yoo nagaa qabu ta'e jechuudha kaleessa. Akkamittiin hin rabneef yaadni kun. Akkamittiin gara qophaa ishiitti murtootti fudhatti. Fayyaa qabaattee too nagaa deemtu. Hin maraanne duraan. Mudannoon tasaatu yoo mudate beekuu qaba daqiiqaa sanatti. Amma too nama qophaa jiru ta'aate mudannoo tasaatiin otoo namatti himaatiin of balleessee jedhama namni tokko. Garuu bira jira abbaan manaa hirkoo jedhamee yookiin tirkattiitti yaada irratti mistira hunduma beeka jedhanii jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf itti gaafatamummaan isa een dubbadhan. Dhugaa dubbachuuf kaleessas yoo rakkinni waa'ee kanaa ta'e isa jedheera. Maaliif namni tokko dhiphina nama sanaa beeka waan ta'eef yeroo ishiin kaatullee gizee hunduma lapheensaa dhiisuu hin qabu qaba. Yoo wanta haasa'anillee murteessuu hin dandeenye, haasa'anillee fixuu hin dandeenye tokko ta'e hin dhaggeeffata qalbiinsaa jechuudha. Maaliif kaate jechuun hin danda'ama jechuudha. Dhiphinarra jirti yoo ta'e, yoo nama hiratuuf, nama gaarii ta'uuf, nama ishee bukkee ta'u ta'e jechuudha. Kanam duraas haa ta'u, yaadni fedhe isaa dhiphisu, gaafin fedhe isaa jiraatu, rakkoon isaa jiraatu beeka jechuudha. Beeka waan ta'eef rakkoo kanaaf of ajjeefta jechuu wayya. Amma namni waan baay'ee haasa'urraa jechuudha. Dhugaa ishii balleessurraa jechuudha. Dhugaadhaan harka kennachuu wayyaa jechuudha. Kaleessas kana beekaa. Namoonni tokko maal akka ta'e beektu. Bazaa'umma Itoophiyaa keessatti dhiirri Itoophiyaa jechuudha. Baay'ee keessa seenanii si waraanu iddoo tokkotti. Maaliif seetanii kaleessaa fedhaniit bifa keessaa ta'u, gaarummaa keessaa ta'u, eenyummaa keessaa ta'u fedhanii barbaadanii si faana jiraachaa turanii. Haalonni yoo dhufee, wanti addaa yoo dhufee, wanti isa jijjiiruu danda'u yoo dhufee fi lafee kee caccabsachuudha waraanuu bichaa miti. Caccabsuu fi waraanuun mee qobaadha. Yoo waraana ta'e keessaallee buqqisu harkisanii caccabsinaan walitti hin deebi'u. Akka namoonni baay'een burcuqqoo fakkeenya fudhatanii jechuudha. Akkasitti si caccabsa beekaa dursee jechuudha. Mucayyoon kun yeroo tokko gargar baanaa jedhama. Namoota keessa beekantu dubbata. Gaamma rakkina keemii nama tokkoon hin tuqxa. Namni sun immoo hin tuqa otoo haasa'u himata. Namatti rakkina kee yoo himatte dabarsee hima. So tarii sheer godhattee jirti mucaan kun. Isaan irraa adda ba'e malee akkanaan konfidensii godhatanii barreessan warreen barreessan kun jechuudha. So si waraanuu barbaadu daandinnaa sirreeffatan. Si cabsuu barbaadu. Yoo akkanatti of kenniteef deemteetta kuna jechuudha. Baay'eedha gola baay'eetti waraanamtee kan teessu dubartoonni jechuudha dhugaan dubbachuuf. Baay'ee jechuudha. Amma kan lubbuu nama baasu. Yeroo sanatti daqiiqaa ofii kennuu kan hin dandeenye. Yeroo sanatti murtoo ofirratti fudhachuu kan barbaadu rakkina akkasii namarrattu ofii foon guutuu deemanii jechuudha. Namichi kun amma miidiyaarra jiraata. Namni hundi artist ta'e bootaa kennaaf. Garuu mana keessatti dubartii tokkoof dabarsee of kennuu hin dandeenye jechuudha. Dubartii tokkoof jiraachuu hin dandeenye mana keessatti jechuudha. Oduu waliin makuuf wanta baay'ee jedhama jechuudha. Kanaaf ani itti gaafatamu isa jedheen yaada. Karuma fedheen haa ta'u. Karaa hormaas haa ta'u. Eenyu akka miidhe kaleessa beeka. Yoo hatta akka kalee nama information tokko dhagayeera. Hollaa wal loltee yookiin wanta la isas makiinaan kuffiftee torbee darabee makiinaan ajesste walte bo'ii keessaa baafne hisaa nam irraa mi'a fudhatanii meeshaa fudhatanii hamma hisaantu ishees miidhaan gahuu jedhanii hinnuyyuu cufadhu bilbila kee jedheeni. Min maalatuma. Taadiyaa sun kana ni muuree bahemaa. Naa dubbadhaa dhugaashi naa baasaa laa kanatu jiraa hin jedhu reemaa. Yoo ofii keessa hin jiraan. Ani saduu sanaaf hin deemu suruma. Dhugaashii sana baasu kan haasa'uu karaa barbaaduu deemaa toon turin jechuudha. Too qilleensi seenin jechuudha. Rakkinanni kanarra ga'es namni dubbate hin jiru. Wanti poostillee godhan hin jiru. Kanaaf
baay'ee nama gaddisiisa garuu ishee waaqayyoon dhugaa ishee baasu namoonni waliin makuufis miidiyaa fayyadaman jiru garuu waaqayyoon garuu dhugaa baasu osoo inni jiru akka waxxamma lubbuu irratti of faraddutti sababni ittiin ishiin immoo lubbuu irratti of faradde beeka jechuudha. Hattuma yoo harka of keessan qabaanne beeka bakka himuu qaba jechuudha. Kana dhiphattee jirti, kana aartee jirti, kana mari'anneen kana dideeyyu kanaaf ta'uu danda'a. Bakka ግልጽና ግልጽ malee sana ofiif anama ofiif akkama lafa ka'ee waan guuturra waan nama gammachiisu keessa ka'ee of balleessaa la jira yoo haala naa kennuu dide yoo yeroo naa kennuu dide yoo akkaataan yaada sanatti ibsadhe naaf dhachuu dide maal gochiin jiraadha kan jedhu namoonni dafanii jedhan balleessuu danda'u malee akkasiin of hin balleessitu jechuudha. Guutummaa gola waan takkanaa Itoophiyaa sijjammaa dhiirri Itoophiyaa taphachuuf deemti. Nama irrattis taphachuu iddoo tokko ofirrattis hin taphatti jechuudha. Garuu caalaatti nama irratti hin taphatti gaa. Maaliif qaama ishii fayyaa waan taateef nama irratti hin taphatti. Dubartii jechuun immoo bakka xiqqoo miidhamtuudha. Uumamumaanis egaa akka ishii irratti akka sanatti sekondiin of jijjiiruu hin dandeessu ishiin jechuudha.